Kan hanga ammaatti dhageeffataa turtan raadiyoo Kallacha walabummaa Oromiyaati. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kanatti aansinee gaafiif deebii hayyuu Kallacha walabummaa Oromiyaa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu wajjin taasifnetu isiniif dhiyaata. Ammas nu faana turuun nu hordofaa. Ummanni Oromoo yeroo mormii geggeessaa jiru kanatti wareegama olaanaa itti kaffalaa jira. Haawaa ofii jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo hoo maal gochuu qaban yookiin maaltu isinirraa eeggamu? Wanti eeggamu wanti godhamaa jirullee sagalaa. Uummataa yoo humna jamaatitti hin jijjiiramin sochima ta'ee hafa. Sochumatti uummata immoo sagalaa. Oligaafii akka illee qabu. Jarreen immoo bu'aa sochii uummataati. Ceekii uummataa rakkoo uummatarraa kan furuudhaa fi uummatuma keessa qabee gadeelee gaafii uummataa kana qabatee uummatuma sochoosee gaafii uummataa galmaan godhaaf hojjetu jarmatu. Kanaaf amma jarmeenni siyaasaa Kallacha walabummaa Oromiyaadhaa wanti sochii uummata kanaa gara humnaaf jijjiiruu barbaachisaa kan jiru. Humna jechuun maali? Humna uummati jechuudha. Humni guddaan humna uummataa keessaa waa hundumtuu madda. Ummata yoo jaartee, ummata jettee, ummata yaada tokko jalatti yoo hoolii qabdu taate akka hin burjaajoofne gamaa gaman akka hin laalle gaafii isaa kana keessatti hundaa'ee hoogganuu kan danda'amu yoo ta'e fedhii ummata kana bishaan barbaadu akka galma hoogganuu ni danda'ama jedhee yaadda jechuudha. Akkanatti yaadichi irraa eegama jarmaatu. Karaa biraa sochii ummataa kana keessaa akka jarmaatitti bu'aa addaa barbaadu sochii uummataa kanatti jarmeenni kamuu makamuu qabu jennee amannaa jechuudha. Sochii addaa jechuun maali? Akka mooraa qabsoo Oromoo keessa baratame sochimmaan gaarii yoo godhamu nama biraatiin yoo godhamu hinaaffaa yookiin immoo nuunisaa dhaabbatu waan akkasii keessaa bahanii sochii uummataa kana akka uummata keessa humni jabaan maddee jarmeenni illee qaama jabina humna uummataa kana ta'ee akka jabina uummataa kana dachaa dabalu taasisuudhaaf yaaduu qaba. Kana isa dhaabbachuu qaba. Achi biraas humna uummataa bifa hidhannootiin bifa humna biraatti jabeessuudhaaf maddi isaa uummata kana uummata biraatiin jechuudha. Kanaaf jarmeen kana xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Inni guddaan uummata bakka bu'anii immoo uummata anatti beekaadhaan qabsoo uummataa bifa burjaajessuun amma agartaa qabsoo Oromoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti wanti jiru. Jira dhiisanii ofii walirratti xiyyeeffachuun hojjechuu dhiisanii ololaan wal qabsuu qofaa fi qabsoo gochuun kun rakkisaadha. Aadaa baratan keessatti kun wanti inni irraa maddu nu malee kabiraan jiraatiin nu malee namni waan kana gaafatamu qabdachuu mooraa Oromoo keessatti dagaage kuni yoo nuti haga hunda qabsaa turre akkas ta'aa turre kanaaf har'a wanti addaa qabsoo Oromoodhaa galmaan gahuu danda'u yoo ka dhufullee taate keessummeessuudhaa fi sammuun qophii ta'e haga hundaanti jechuudha. Kana waan ta'eef wal balleessuu, wal gadhiisuu, wal laffisuu hin agartu waa walirratti namni oofaa jiru. Kana keessaa bahuu qaba. Namni jarma siyaasaatti yookiin qaamni tokko jarma siyaasaatti hin jedhu sochii uummataa kana hubachuu isa barbaachisaa jechuudha. Maaliif qabsooftee qofti boru aangoo siyaasaa hin qabatu wanti beekamuu qabu. Ka qabsooftullee aangoo siyaasaa qabachuutiin uummanni abbaa fedhe paartii fedhe profiltee akka aangoorra kaayyatu amanuudhaan qabsaa'uudhaa jechuudha. Paartiilee har'a qabsoorra jiranis ta'uu dhiisuu mala. Uummata biyya keessaa qabsaa'aa jiru kana keessaallee ta'uu mala. Uummatatu abbaa barbaadu boru aangoodhaaf gahaa jechuudha. Aangoodhaan gahaa jechuudha. Haga sun jireessu bakka uumamu qofa qabsaa'uudha.
jarmaa Oromoo irraa ka eeggamu malee ammumarraa anatu abbaadha ana malee aduun hin dhiisu hin bariitu sammuu jedhuun wal balleessuu qofaaf deemuun kun jarmoota Oromoo keessaa dhaabbachuu qaba. Sammuun kun sammuu ammarraa dhaalame namni jarmaa har'a ta'ini boru biyya bulchuu hin danda'u yookiin immoo uummanni abbaa fedhe filachuu hin danda'u mogziitiidhaan numatu dhufee bulchaa ilaalchi jedhu kun kaampii siyaasa Oromoo keessa haqamuu qabaa jechuudha. Kun yoo naqamini qooda qabsoon kun irraa eegamu paartileen kennuudhaaf hin danda'anii dhaloonni amma jirullee ilaalcha kana waan keessumee sunatti hin fakkaatu jabinaan qabsoo ofaa jira. Kallattii walabummaa Oromiyaa immoo isa kana xiyyeeffatee hojjetaa jira jechuudha. Ala kana akka deeggarsaatti ilaalla. Harka guddaan nuti hojii keenya irratti immoo sochii hawaasaa keessaa jarmaa kana humna uummataa godhuudha kan irratti hojjetaa jirru. Milkii gurguddaallee argannee jirra. Ammallee arganne kana jabeessuudhaan jarmaa kanaa fi sochii uummataa qaama tokko godhuudha jechuudha. Fedhiin keenya kanaaf yoo akkasitti deemne galma geenyaa ka jedhu amantaa qabaa jechuudha. Yeroo uummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti karaa nagaatiin bahee mirga isaa gaafataa jiru kanatti sirni biyya bulchaa jiru nagaa dhoorguun duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwataa jira. Mee as irratti isin akka hoogganaa jaarmiyaa siyaasaa tokkotti mootummaan wayyaaneetuun humna qawweetti fayyadamtee hamma yoom Oromiyaa bulchuu dandeessi jettanii yaaddu? Amma xumura isheen kuftuuti mootummaa wayyaaneedhaa kana yaaluun isaa jedhanii yaaduun nama dhiba. Uummanni keenya akkuma reessi kaase gatiin inni kafalaa jiru gatii qaaliidha. Gatii qaalii ta'us gatii kafalamuu qabu. Jala muree haasawa gatii kafalamuu qabu kafaluu qabnu akkuma kaase kubbullee namatti dhagahamullee garuu rakkoon nu mudate gatii kana odoon baasne keessa darbuu kan hin dandeessine ta'uu namni sirriitti hubachuu qabaa jedhee amanaa. Egaa mootummaa kana haga xumuraa qabsuudhaan wanti godhamuu qabu akkuma reessiine sani. Tokkoffaa mootummaan kun humnatti mootummaa amanu mootummaa mirga namaa dhiisuudhaan jiraachuu malee mirga namaa kabajuudhaan jiraachuu hin dandeenye. Ammallee mootummaa murna bicuu naannoo bicuu keessaa madde akkuma agartan caasaan gubbaa gadakaa naannoollee osoo nafiin jechuudha maqaadhaa fi dhaloota naannoo saniroo keessa kaa'an malee sammuun ittiin hojjetan sammuu uummata bicuu kana keessaa madde. Uummanni immoo salphaan immoo yeroo hundaa laba sodaati uumamaan jechuudha. Uumama kun maaliif yoo dhugaan jiraate yoo dimokiraasiin jiraate mirgi isaanii kan kabajamu haguma isaan gahanis waan ta'eef akka amma waa hunda dhuunfatan kana dhuunfachuu akka hin dandeenye beeku. Tokko lammaffaa wanti isaan godhan yakka namarra dalagan saamicha biyyarra geggeessu ajjeechaan isaan raawwatan akka yoo isaan aangorraa bu'an gaafatama isaanitti fiduu hin beeku waan ta'eef ammallee kana yakka kana itti fufaa jiru. Harka kennu mannaa karaa nagaatiin gaafii uummataa kana deebisuudhaaf qophii ta'uu yookiin immoo wareegama amma karaa maleedhaan isaan uummatarraa deebisaa jiran kun isaan garaa nyaatee kadhaaban hin ta'u jechuudha. Kanaaf kun aga gaafiin uummataa mootummaa kana sochiin uummataa dirqisiisee akka inni fudhatu akka inni kabaju socho'uu yoo isa dhorke mootummaa kana jechuudha. Akkuma hundi keenya yeroo garaagaraa jennu mootummaa kana hiddaan buqqisuu akka mootummaatitti akka hojjechuu hin dandeenye haasaa isaa galii aanarraa kutarraa naannoo jechuudha. Laamshessuu diinagdeedhaan laamshessuu nama achi keessa hojjetu akka mootummaa saniif hojjenne uummanni dhiibbaa irra godhu humni hidhatee uummata keessa jiru immoo uummata isaa uummanni dhiibbaa karaa maatiitiin karaa firaatiin karaa hiriyyaatiin dhiibbaa irra godhu qoqqobbii hawaasummaadhaa yoo namni hidhatee uummata loluu illee jiraate maatiin isaatu akka itti dhaga'amu ilma isaaniitti akkana godhaa jira waan ta'eef maatirraan akka dhiibbaan nama akkasii ga'u hawaasni bifa baay'eedhaan dhiibbaan danda'a jechuudha waan kana gabaabsuudhaaf nama isaadhaan mootummaa kanaaf hojjetu irratti akkuma naannootti jechuudha irratti dhiibbaan guddaan jibbaansi guddaan irratti deemuu qabaa jechuudha yoo sanii itti dhalatamee kan gara uummataan ijannoo uummataa deeggaran jiraachuu danda'u jechuudha kaachirra darbee haga xumuraa diina kana wajjin baduu barbaadoo jiraate sun diina wajjin badaa jechuudha kanaaf bifa kana laamsessaa
Oromiyaa keessatti akka diinni kun akka mootummaatti socho'uu hin dandeenye yoo godhan fi isa bakka buusuudhaan immoo ummata keessa jechuudha qabsoota sochii ummataa kana gaggeessaa jiran keessaa ummata akka dhuunfatan deeman yoo godhame hojjechuu haga dadhabetti mootummaan jaamaa ta'a jechuudha. Hawaasa san keessa bobba'uudhaaf san keessa hojjechuudhaaf jaamaa ta'a. Amma illee wanti argaa jirru warroonni mindaadhaan qaxaramanii shumtaa kana keessatti namoota diinni akka hedduu goosisan ajjeesisan odeeffannoo diinaa kennanii sochii uummataa kana laamsisuudhaaf ummatuma keessatti hojjetan akka jiran argaa jirra jechuudha. Uummanni immoo kanarratti yeroo garaagaraa walgahii godhatee ijjannoo fudhataa jira. Ifa kanaan jijjiiranii deemuudha. Ijjannoo qofa odoo hin taane waan sanirra darbillee gara laafina tokkoon malee namoota waan kana dalagaa irratti uummanni yaaduu qabaa jechuudha. Har'allee hidhaa itti fufee jira. Akka kana goosisaa jiru immoo tokko Oromoo keessaa warra Oromoo ta'anii horiidhaan bitaman lammaffaa warroota Oromoo keessatti dhalatanii dhaloota bakka biraallee ta'anii ka afaan beekan ka aadaa beekan ka hawaasaan tuulma kan isaan kun qooda guddaa miidhaa uummata irra gaggeeffamaa jiru kana godhaa jiru waan kana of keessa qulleessaa miidhaan hiriira bahuu duwwaa hojjettaane ijaaromsa jarmaa kallattii walabummaa Oromiyaadhaa dhaamsa dabarsaa jiru kana keessa seenanii bifa jarmaatiin sochiin kun akka hoogganamu gochuu keessaa jechuudha. Bifa amma faca'ee jiru kanaan sochii karaa qindeessu bu'aa tokko fiduun hin danda'amu. Yoo isa boone diinni haleellaa amma godhaa jiru kanaan itti fufuu hin danda'u jechuudha. Amma dhiibbaan tajaajillee argatanii dhiibbaa biyya keessatti jirullee argaa jirtanii kun dhibee gara sindii dukuu isa geessaa jira waan ta'eef addunyaan sun immoo dhiphoodha. Boru Oromiyaa akkasii kalaqanii maqaalee kana jiraachuun hin danda'amu, yennaa deemanii jiraachuun hin danda'amu, addunyaan sun faasuudha. Kun sodaa isaanii bulcha beekamaadha jechuudha. Haga kun godhuu bareekamee itti fuufa. Kanaaf keessa eessatti akka waan kana taa'amsa amma dabarsinu kanarraa sirriitti hubachuu nama barbaachisaa. Fi garaagarummaan fedhii yoo Oromoo keessatti amma jiraatu taate biyya kana cabsuudhaa fi jarmana ta'anii wal jala hiriiranii dhaabbachuun deemuun itti barbaachisaadha. Garaagarummaa durutti hojjechuu uummata Oromootti furamaa isa dhiisanii jarmaa ta'anii deemuun wareegamam maaliif kana qixxeessuu danda'a. Yeroo wanti dhaabbachuu qabullee gabaabsuu danda'a. Kanaaf bifa kanaan hubatamuu qabaa amantaa jedhu qabna akka dhaabaatu. Karaa biraatiin ammoo mormii Oromiyaa keessatti ji'oota 10 oliif itti fufaa jiru kanaan namoonni hedduun ajjeefamaa turanii ammas ajjeefamaa jiru. Akkasumas manneen hidhaa biyyattii hundi uummata Oromootiin guutameera. Haaluma kanaan namoonni hedduun ukkaanfamanii bakki isaan jiran wallaalamaas jira. Dargaggoonni Oromoo miliyoonaan lakkaa'aman hidhatanii diina kana ofirraa fonqolchuuf waamicha keessan qofa eeggachaa jiran. Kanaaf deebiin keessan maali? Isa kanaaf hidhannoo jechuun maalii ka jedhu addaan baasanii beekuu nama barbaachisaa jechuudha. Hidhannoo yoo jennu nuti jimlatti haasawaa jirra. Uummata hidhachiisu uummanni amma sammuu siyaasaa hidhatee jira. Sammuu jarma'ummaa garuu hidhanne. Kuni hir'ina guddaadha jechuudha. Namni keenya amma dafee kilaasa yaada. Inni illee barbaachisaadha jennee amanna. Inni mataan isaa kan dhufuu danda'u yoo humni uummataa sochiin uummataa kuni gara sochii jarmaatitti of jijjiiruu danda'e jechuudha. Gara jarmaatitti of jijjiiruuf jarmaa qabsoo hir'aa suduudhaan amantitti amanee of kennee hojjetaa jiru wajjin dhaabbachuu murteeffachuu keessaa jechuudha. Kun murtii sammuu murtii jarmummaati jechuudha. Kun guutamuu qaba. Amma fedha namni bosona bahuu waan akkasii uummanni bosona wanti beekamuu qabu. Muka keessatti taatee mukaanii nuti galooltu mootummaan lolta. Mootummaan uummata keessa jira. Namni mootummaa kanaan lolu immoo uummata keessa jira. Wanti beekamuu qabu jechuudha. Kanaaf bosonni illee achuma bakka qe'ee jiran san, mana jiran san, naannoo jiran san bosonni bakkitti ba'amu kabiraa jiraachuu qabu mootummaa kana waraanuudhaaf jechuudha. Uummatuma keessatti waan fedhan gochuun hin danda'ama. Hidhannoodhaan uummata keessatti loluun hin danda'ama. Wanti guddaan dirree akkasitti hojjetan ijaarsa siyaasaatiin uummata bosona godhanii uumuu barbaachisaa. Amma namni kogataa qe'ee isaa ta'uu mormii yoo achitti ga'ee achitti deemanii loluu akkasii yaadaman osoo akkasii
wanti ta'uu qabu bakkuma jirrutti uummata ijaarree akkamitti diinni akka waa takka arguu hin dandeenye uummata waa dhaga'uu hin dandeenye namni isa deeggaru akka uummata keessa jiraachuu hin dandeenye calliseetu bakka ibiddarra deemu godhanii ija isaa gurra isaa waa hunda duuchanii ofii immoo ifa jiraachuu hawaasa jechuudha itti qabsoodha isa keessa jiraatanii waan fedhan godhanii mana keessatti dhokachuu danda'an uummanni ammachuu danda'e diinni takkaantii fedhee uummata irra fudhate ka uummanni dabarsee qabsaa'ota keessa hin dandeenye yoo uummanni kataasisu ta'e already bosonni uumamee jechuudha dargaggoon yaaduu qabaa akka sammuu dur qabsaa'aniitti yaada namni kanattisne haala yeroo fi qabsoon ammaa nu qabatu irratti aramuun barbaachisaadha isa kanatti gara qabsoo hidhannootitti kan ceesisa isuma kana bosonatti jijjiirree qabsootti jijjiirree hojjechuudhaan qabsoofnaa jechuudha kanarratti uummanni keenya dargaggoon keenya hubannoo bilchaataa qabaatanii qophee qabu bakka caasaan diinaa dhaabaa jiru hundatti dafanii waan kana jedhe hiriiruudha yoo hiriiraa jennu immoo diinni illee humna dargaggoo fakkeessee basaasota qabsoo uummataa keessa akka galchu beekamaadha kan ammoo beekumsaa jechuudha akka dhalootaatiin akka hojiin barachuutiin akka muuxannoo garaagaraa waliin dabarsuutiin waan kana yoo shakkisiifnee ijaaruu dandeenye wanti kun milkaayaa kan dargaggoon kana hubachuu qabaa qabsoo isaa kanarratti jennetti akka dhaabaatti taa'anaa jechuudha. Gama biraatiin ammoo dhiyeenya kana atileetonni Oromoo carraa argatanitti fayyadamuun dhiittaa mirga namooma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kana balaaleffatanii jiru. Akka fakkeenyaatti atileet Fayyisaa Leellisaa wal dorgommii Riyoo Olompikii irratti taasiseen qalbii addunyaa hundaa hawwatee jira. Kaawaa'oon isa kana bifa kamiin ilaala? Atileetiin kuni dhugaa dubbachuudhaaf goota Oromooti jedhee ilaaladhaaf misheenaa tarkaanfii gootaa fudhatee quuqaa fi rakkoo uummata isaa hiree argate keessattuu addunyaan bakka mana tokkotti walgeessa keessatti dabarsuun isaa baay'ee waan hundi baay'ee namaa waan hin eelle waan addaa hojjete namoonni waan addaa akkasitti murannoodhaan hojjetan xiqqaadha gadaa tokko keessa jechuudha. Namni kuni qabsaa'aadhaa jedhee fudhaa goota Oromooti jedhee ilaalaanii dhaabni kennallee kabajaan ilaalaa dhaamsi isaa taphan dabarre agartanii miidiyaa addunyaa garaagaraa walirraa fuudhaa dabarsaa turanii tarkaanfii inni fudhate tarkaanfii siyaasaa ka yeroodha yeroon barbaaddu waltajjii barbaachisarratti yeroo barbaachisarratti murtee jabaa fudhate goota Oromooti jennee ilaallaa akka dhaaba kennaa hundumtuu wanta inni dabarse irraa wanti hubatamuu qabu ani jireenyi kiyyaa gahaadha jireenya gaarii jiraachaa ture hawaasni kiyya garuu dhumaa jira an kana osoo arguu jireenya kiyya san hin laalu maatii kiyyaanuu hin bari'anne tarkaanfii kana fudhu maaliifi maatiin kaa maatiidha ilmi isaa akka jalaa miidhamu hin barbaadu waan ta'eef dhiibbaan maatii jiraachuu mala garuu immoo inni saba ofii arfatee quuqaa saba ofii dhagaanee jibbaan diina kanarraa qabu agarsiisee jechuudha. Keessa atileetota naannoo san jira hundumtuu sirna isaa wajjin kan jirre ta'uu isaa addunyaatti illee jechuudha. Kun mallattoo hawaasaa fi hawaasni uummata keenyaa fi diinaa hariiroo inni jiru hunda saaxilee jechuudha namni kun hojii dippiloomaasii taphaa miti ka hojjete hojii goosummaa taphaa miti ka hojjete kanaaf Oromoon kabajaan isa laaluu qaba akka gosa Oromootti isa fudhachuu qaba. Oromoota dadhabbiidhaan bakka inni jirutti isa gargaaruudhaaf nama beektota seeraa deeggarsa diinagdee hojii garaagaraa isaaf hojjetan achitti arguu dhaga'ee jira hedduu isaan illee galatoomfachuu barbaada. Kanaaf wal bira dhaabbachuun yeroo namni waan tarkaanfii addaa fudhate keessattuu faayidaa guddaa qaba wanti kun kanaaf deeggarsi isaa kennamellee hojiin inni hojjetellee hojii boonsaadhaa jedhee ilaala kallachuu walabummaa Oromiyaa. Dhuma irratti ilmaan Oromoo waraana wayyaanee keessatti hidhatanii ulee diinaa ta'uudhaan uummata Oromoo ajjeesaa jiranii maal jettu? Dabalataanis uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraniif dhaamsa yoo qabaattan. Dhaamsi ani qabu xumuraa hojii jiraate dargaggoodhaa fi karaa sirriirra jirtu gaafi sirrii harkaa qabdu bilchinni illee sadarkaa gaariirra ga'ee jira. Kenniinsi keessanillee ka daangaan qabne kallattii walabummaa Oromiyaadhaa kanaan ni dhoona. Wantaaf hoo jiraate immoo jarmaatti of jijjiiruudha. Sochiin tokko ka galma ga'uu danda'u jarmaatti. Kanaaf olii gad faca'uun hafee yaadaan hiriiraan
faca'uu lafee bakka hundarraa waan qindaa'e tokkoon hawaasa kana hoogganuudhaaf hooggansa akka taa'uun barbaachisaadha. Jarmaa ta'uu barbaachisaa. Jarmeenni kun immoo kaayyamaan mootummaa kan keessatti karaa nagaatiin socho'ee qabsoo uummata kanaa galmaan geessu akka hin dandeenye argamee jira jechuudha. Jarmaa mootummaan hin hayyamne garuu kan uummanni hayyamee of keessatti qabatee deemuun inni ijaaramuu qaba. Isa ijaaruu irratti kallattii Oromummaa Oromiyaa tarkaanfii gurguddaa fudhachaa jira. Isa kana dhageeffatanii gaaddisa tokko jalatti xumuramanii sochii kana hoogganuun hedduu barbaachisaadha. Amma hubatamuu kan qabu isa kana jechuudha. Murannoon gahaan jira, kenniinsi gahaan jira, kaayyoo maaliif akka qabsaan beekuun ifa ta'ee jira. Qabsoon kun addunyaa irratti beekamee jira. Daangaatti Oromoon sochii guyyaa guyyaadhaan qubool qaba. Amma kun qabeenya guddaadha jechuudha. Qabeenya kana biranitti jijjiiruu keessaa gara injifannooti. Injifannoo jijjiiruuf immoo jarmaa ta'uun hedduu barbaachisaadha. Dargaggoon keenya kana hubachuu qaba. Hawaasni keenyallee kanuma hubachuu qaba jechuudha. Of kenniinsa jiru kana tarkaanfii diinni fudhatuun sodaachisa diinni godhuun duubatti deebi'uu hin qabnu jechuudha. Maaliif yoo duubatti deebine garanuu miidhaan dabalaa deema. Adoje ija keessatti deemnuun miidhaan hidhachaa deema. Nama du'ullee agarru, nama miidhamullee agarru. Gabii keenya hojii yoo laalle itti fufiinsi gocha diinaa kuni gabaabbachaa deema. Namni dabalamuu yookiin lakkoofsi baay'achuun itti talaallamuu qabu jechuudha. Adada hariiroo wanti akkasii dabalamaa deemuun mootummaan dadhabaa deemaa jira. Abdii kutateeti namni laadi bineensi tokko qe'ee keessa yoo seene kophaa isaa namni yoo itti ba'e odoo asii caalu qaciniin hin beeku jechuudha. Hin sodaatan ufbaasuu qofaaf. Kanaaf amma diinni kunillee akkas ta'e bakka hundatti uummanni gurra irraa qabatee ija irraa qabatee jibbee ofirraa adda baase waan ta'eef namni hundumtuu waan isa nyaatu fakkaataa jechuudha. Hin dhukaasa gara hundatti fira isaa haa ta'u diina isaa haa ta'u odoo addaan hin baasne hunduu na balleessuuf jedheeti gara ija jaama'aatiin namatti dhukaasuu deemaa jechuudha. Isa kanaaf dhukaasaa jira diinni kun wanti uummanni keenya beekuu qabu. Jabinaa miti kun jechuudha. Sodaa abdii kutannaa kanarraa akka mootummaa kun waan ta'eef itti jabeessuu feesisaa sochiin uummanni ala jirullee hawaasni keenya sochii uummataa kana deeggaruu qaba. Deeggaruun amma jiru immoo of course ala kanarraa rakkoon jiru ilaalcha garaagaraatiin qoodamuun hin jira. Akka akkatti qabsoo Oromoo kana hawwuuf laaluun hin jira. Kun akkuma reefsi kaase dhukkuba waggaa dheeraa qabsoo Oromoo keessatti deemaa turerraa waammattu. Inni kun dhiibbaa inni godhaa jiru xiqqatti kan laalluu miti. Maaliif sammuun yeroo baay'ee arginu dhiibbaa guddaan kanarraa yoo ta'e wanti kun yoo addatti mataan ta'e wanti kun deemuuf milkaa'ullee qabu. Ilaalcha jedhurraa jalqabee haga wanti kun bifa kamiinuu milkaa'uu qabaa. Qabsoo kana deeggaruu qabna. Haga jedhutti ilaalcha walmakka jira jechuudha. Ilaalchi walmakka kun xumuramuu qabaa jedhee amanaa jechuudha. Xumuramuu qabaa. Maaliif anarraan malee wanti tokko hin ta'in warri jedhu hawaasa alaa kana keessatti summiin waggaa dheeraa facaasaa baran hawaasni kun waan keessaa argate hin qabu. Qoqqoodamuu malee, wal jibbuu malee, addaan fageenya malee, wal balaaleffachuun ala wanti inni dhuufide tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf faashina dullachi akkasii kana namni irra tarkaanfatee darbee qabsoo karaa haarawaa fi injifannootti deemuu dandeessu ilaalanii ofii murteeffatanii sochii uummataa kana bira dhaabbachuun barbaachisaa jedhee kallacha walabummaa Oromiyaa. Kabajamoo hayyoo kallacha walabummaa Oromiyaa Jeneraal Kamaal Galchuu yeroo keessan fudhattanii haala rakkoo Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kanaaf ibsanaaf laatuu keessaniif maqaa uummata Oromoo bal'aatiin irra deebi'ee hedduu isin galateeffadha. Qophiin keenya har'aa kanumaan xumuramaa torbaan qophiilee biraatiin walitti deebinaa isin keessummeessuudhaan kan isin wajjin ture Anfurtuu Seenaati. Bishoo Roobaa wajjin ta'uun kanuma.